mootummaan filannoo waliigalaa torbaffaa nagaa haqa qabeessaaf dimokiraatawaa ta'e geggeessuuf qophii taasiseera jedhan Abiyyi mana maree bakka bu'oota uummataa Obbo Taaggasaa Caafoon waltajjiin marii waloo seera baastota biyyaalessaa magaalaa Bishooftuutti geggeeffamaa ooleera. Obbo Taaggasaa Caafoon wayita kana waltajjiin marii waloo seera baastota biyyaalessaa nageenyaaf misooma waaraa mirkaneessuun hawaasa siyaasaaf dinagdee tokko ijaaruuf murteessaadhas jedhani. Mootummaan filannoo waliigalaa torbaffaaf haala mijataa uumuuf dhiyeessii galtee fi gahee isaa ilaalchisee marii geggeessuus dubbataniiru. Mootummaan filanicha nagaa haqa qabeessaaf dimokiraatawaa ta'e akka geggeeffamuuf qophii barbaachisaa taasisuu seeraniiru. Harkoonni keenya biyyoo haa tuqan biyya haa misoomsinu jedhan Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed. Dr. Abiyyi Ahmed gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin ergaa dabarsaniin sirni eegumsa naannoo keenyaa laafaa ta'uurraan irra deebiin bakka buusuuf baay'ee rakkisaa fi biyyoo keenya gabbataa ta'e dhabaa turreerraa jedhan. Walta'iinsa uummataa fi mootummaadhaan hojiin eegumsa naannoo eegalame waqtiin roobaa dhiyaachuun dursee haala kanaan hojjetamuu eegaluun abdii qabeessa ta'us dubbataniiru. Qabeenya uumamaa keenya karaa hundaan misoomsuuf dirqama yeroo maraa haa ta'u jechuunis dhaaman. Haa jajjabaannu harkoonni keenya biyyoo haa tuqan biyya haa misoomsinu jechuunis dhaamaniiru. Naannoo Oromiyaatti hojii eegumsa biyyeef bishaanii bara 2018 guyyoota 60 turuu har'a ifatti eegaleera. Hojii kunuunsaa fi eegumsa qabeenya uumamaa waggoota 7 darban hojjetamaniin dhiqamni biyyee hir'achuu, laggeen gogan deebi'uu fi uwwisni bosonaa dabaluun danda'amuu ibsameera. Sadarkaa naannoo Oromiyaatti hojiin eegumsa biyyeef bishaanii bara 2018 guyyoota 60 turu guyyaa har'aa godina Buunnoo Beddellee aanaa Daaboo Annaatti eegalameera. Sirna jalqabsiisa kunuunsaa fi eegumsa qabeenya uumamaa bara kanaa irratti hoogganaa biiroo qonnaa Oromiyaa Obbo Geetuu Gammachuu dabalatee hooggantoonni biroo fi qaamoleen hawaasa garaagaraa argamaniiru.